wanni goonu kan ibsa jalootiin dubbisaa sammooda isaan imallatteessu sammooda muuziqaa yaadamaa buukeen beeku. Ibsa gaaddisa hooggansa Oromoo dorgommoonni dhaabbata siyaasaa Oromoo ji'a shaniif marii argaan hin jirin taasisaa ture. Marii keenya kun seenaa akka dhaabbata siyaasaa fi akka Oromootti keessa dabarre wal yaadachiisuu dabalata. Akkasumas haala har'a jiru jalatti ummatichi carraa akkamii akka qabu wal barsiifnee jiru. Dabalees balaa ummata keenya irratti yeroo ammaa duumessaa'ee jiru ilaallee jiru. Waan gajaalaa dantaa ummata Oromoo irratti ejjennoo waloo irra geenyee fi safuu fi laguu jaarmaaleen siyaasaa Oromoo hariiroo waliin qaban irratti ittiin masakamuu qaban irratti walta'iinsa irra gahuu keenya mallattoo keenyaan mirkaneessinee jiru. Mariin keenya har'aa Qurbaanii 2022 qabxiiwwan armaan gadiitti tarreeffaman irratti walta'iinsa irra gahuu kan xumurame ta'uu beeksifne. Tokko, hojii qabsoo irratti ammaan booda qindoominaan hojjechuun akka dandeenyuuf gaaddisa hooggansa Oromoo hundeessinee jira. Waldhabbii fi muufii gidduutti dhalatan gaaddisa kana fiduudhaan furuudhaan hoogganni fi ololli dhalachuu roowwee. Lammaffaan waan hundaafuu nageenyi jiraachuun murteessaa ta'uu hubachuudhaan nageenyi Oromoo fi Oromiyaa keessa jiru ilaalchisee waldhabbiinii fi waraanni lubbuu ilmaan Oromoo fudhachaa jiru hatattamaan akka dhaabbatu humnoota dubbichi ilaalu hundaan ni gaafama. Waliinis irratti hojjenna. Ilmaanni hundaafuu bilisaa fi haqaan akka gaggeeffamu taasisuu irratti waliin hojjenna. Haala ittiin ilmaanichi Oromiyaa keessatti gaggeeffamu irratti mariidhaan murtii irra ni geenya. Dhumarratti irreechi hora Finfinnee waggoota 150 booda kabaju kun bu'aa injifannoo qabsoo Oromooti. Kanaafuu uummanni keenya ayyaana kana nagaa jaalalaa fi tokkummaan akka kabajatu hawwina. Gadaan gadaa nagaa fi misoomaatti gaaddisa hooggansa Oromoo Qurbaanii 2022. Amma dorgommiilee lama mallatteeffamaa tokko ejjennoo waloo naashinaal intarest Oromoo fi jaarmanii kun irratti walii galan dhugaa ta'u lammaffaan laguu fi safeeffannaa takka safuu jaarmanii kun ittiin masagaman ta'a sirna mallattoo ejjee. Dr. Habibra.
Dr. Abiy Ahmed, mucha ministra de Azúcar, hablamos de esa garganta sin mal, no voy a tener así no voy a mandar mal acaba de llegar a mí, lakin hablamos de ese tipo, lakin que se me cae a sufrir, Canadá es cuanto todo lo que tiene a cámara no lakin wani jitu jitu mari akan ada tu juga utare akan mata kinya de akan marian since wakara mari sifani yus mutene tan bayi singala tefa bayi tu mari singala tefa kita mana ada mari tu Dr. Abiy, timin guyyaa lama wajjin ture kun dhugaa dubbachuudhaaf hoggana yeroo ammaa Oromoo qabu. Jarri kun baay'een isaanii warra jiranii baay'een isaanii jireenya isaanii guutummaa wal'aansoo uummata Oromoo kana keessatti walagarsanii warri rataa isaanii kutamanii warra beela'anii warra ala bulanii waggaa baay'eedhaaf turanidha. Garuu wanta ajaa'ibaa tokkotu jira. Jarri kana wajjin hundi isaanii nama jechuun dhugaadhaaf warra uummata isaaniitiif falmanii uummata onneen isaanii kun ammas uummata ofiitiif waa buusuudhaaf qophaa'edha. Waa tokko gaafannee turre walagarreeni maal jenneeni meegaa walitti dhufne waggaa wal barsiif wal baraaree gaafannee guyyaa haqaamee Oromoo kanaaf maal kennitu goone maaluma kennitullee kennaa isin qabdan wanna precious ta'u wanna guddaa tokko kan kiyya jettan tokko uummata kanaaf maaluma kennitullee haqaa jennee gaafannee kan wajjin baay'een isaanii maaliin qabaa kan qabu lubbuu tiyya takkitti kan kennaa jedhan baay'een isaanii. Kanaaf namni sadarkaa san ga'e waan hundumaa hubachuudhaaf uummata kanaaf qophiidhaa jechuudha jechuu barbaadanii wal'aansoo kana keessatti waan baay'eetu ta'e kun miidhameera dararameera garuu baay'een isaanii obsaan warra darbanii wanna bu'aa bayii baay'ee darbanii keessa dhufanii waan baay'ee namni waan baay'ee kaafnu haasofnu
namaaf hin jenne mee ayyaana nama kanaa waama jennaan baay'een isaanii namoota hundumtuu jaalatu akka nama baaruu ibsaa fa'a waaman akka nama jaalatu fa'a waaman namoota nuyi wannoo goonee nama of kennanii jireenya isaanii mata kanaaf jijjiiran san waamaa kan jirtudha. Ispiriitii kanatu walitti hiikaa ture guyyaa lamaan kana. Kanaaf ammas abdiidha dubbachuu kan danda'anii uummanni hoggan as jiru kun nageenya fi wanna Oromoon yeroo ammaa kana akkatti galfate kan daran kunuunsuudhaaf kan waliin dhaabbatan ta'uu isaa hubadheera jechuun walqinquu, waltakaaluu, walirratti ulalan taane haasa'uu wanna akkasii kan keessanii kan hafee yeroo ammaa kana jecha filannoo hin qabnu yeroo ammaa kana tokkummaadhaaf deemuudhaaf filannoo hin qabnu kanumatu nu deemsisa kanarratti walii galla wanna amma jiru kana dhabuudhaaf hin dandeenyu maaliif isa dhabuun wanna baay'ee wanna hamaa nutti fiduudhaaf deema kanaaf waliin dhaabbannee walitti geenyee wanna amma jiru kana jajjabeessinee karaa fuulduratti deemna yeroo san dura darbee waan guddaa dha'uu hawwanii jecha adaana jibbootti gochuu barbaadan filannoo kanaafuu maal wal jejjeessinaa jettee kootii guddaa hedduu keessaa tokko maaliif Oromoo bira karatanii mootummaa gaafee jaarna saddeetiif fudhan qabnee deemuudha maqaa tokko immoo deemnee moo mata keenya bira tokkummaa nagaatti hin dandeenya kan jedhudha kana hundumaa gara fuulduraa bilcheessinee irratti hojjenna amma wannuma ammas wannoota tokko xaliilee bahee tokko jechuu kiyyaa miti isa hawaasuma jajjabeessine wal baraa wal jajjabeessaa wanna mootummaan keessa jirus wanna akka nama tokkotti keessa jirtus hubachaa deemna aantee taanee deemnaa jechuudha. Kanaaf kana dubartii guyyaa lamaa kana namoota bakka buufanneerra kara nama shanii filanneerra namoonni shanan kun as champions irra warra hooggantoota ammoo ta'an kan wajjin hojjetan kanaaf sort of structure wayii dhaabuudhaaf isaalleerra jarri kun like a lifeline community wayii ta'anii mootummaas nus hundumaa walitti qabanii hin deeman jennee yaada wanna isaan barbaachisu immoo bira dhaabbannee qarqaara jala bara hundumaa waajjiraas hin barbaachisaa ta'e laalchas hin barbaachisaa ta'e Oromoo kaanis immoo fidanii hirmaachisu yoo ta'e maaliif Oromoo baay'ee warra kana keessatti seenuu qaba beekaan keenya baay'eedha nama kumaatama karaa fiduu dandeenya kanaaf carraan kun carraa gaariidha tarkaanfii gaarii kan jedha dooktoraaleen kanaaf waa hundumaa qophatan jedhatti jijjiiruutti argamte dhugaatti nuti gammanneerra galatoofi kanumaaf egaa wannaanatti kan akkasitti dabalsa. Egaa bu'aan yaa'ii kana gabaabumatti yoo ta'u siyaasa keenya siyaasa ammayyaa goonu jaarraa ijoon kuffaa keessa jirra as keessa teenyee akka nama aadaa hin qabne akka nama yaada hin qabne mari'annee akka dubbiin hiikee wal ajjeesuu wal arrabsuu wal mancaasuu sirrii miti yaada qabnu irratti teenyee mari'annee karaa seera qabeessaan fedhii keenya galmaan ga'achuu dandeenya. Keessattuu bara kana keessatti
yaada siyaasaa ummataaf ibsachuu qabsaa'u namni dararamu jedhamu miidhamuu hin qabu. Karaa nagaa ta'een mari'achaa hojjechuu dandeenya yaada jedhu yaada guddaadha. Asittis kan dhaabbatnu itti fakkaatu namoota biraatis jaarmiyaalee maqaa garaagaraa qabsaa'an akka biyyaatti waan hojjetan itti fakkaata. Namni keessootti nagaa hin qaban, inner peace hin qaban, there is no way to have a positive image. Ofii keenya nagaan qabu taana nagaa nama biraa kennuu dandeenya. Ofii keenya yaada badhaadhinaa qabu taana nama biraaf yaada badhaadhinaa hojjechuu dandeenya. Kanaaf mari'achaa walirraa barachaa nageenya biyya keenyaa eegsisnee karaa ammayyaa ta'een siyaasa keenya gabbisaa deemuudhaaf mari'achuun waliin taa'uun baay'ee murteessaadha. Oromoo keessatti gaaffileen waggaa 30 dura ka'aa turan baay'ee amma gaaffii ta'uu danda'a. Gaaffii haaraa uumuu qabna. Sababa hojjechaa jiru kan sababa daldachaa jiru kan akka biyyaattis itti gaafatamummaa fudhate kan akkaataa kamiin yaada haaraa finnee biyya kana ceesuu dandeenya. Gaanfa Afrikaa keessatti gahee qabachuu dandeenya kan jedhu xiqqoo waan ol ka'aa ta'e mari'achuu waan qabnuuf gaaffilee kanaan dura ka'aa turan xixiqqaa dhiisa waliigalaa walirraas barachaa waliin adeemuun murteessaadha. Kan amantanii sagantaa kan qopheessitanii guyyaa lamaaf mari'achuu keessan baay'ee galatti gashuu barbaada. Uummanni Oromoos kan nurraa eega. Yeroo rakkoon uumamu eessa deemanii maanguddoon jedhee gaafata. Egaa maanguddoon hojii keessa jalqabanii jirtu. Warri dargaggoota isinirraa baratanii waliin adeemuun akka danda'amu amantaa guddaan qaba. Filannoo bilis filannoo dimokiraatawaa ta'a. Gaaffii tokko malee. Oromoon injifannoo argatee jira. Oromoon bilisoomee jira. Kana booddee yaadaan mari'atee abbaa barbaade filachuu ni danda'a. Kun ejjennoo keenya amantaa keenya. Wantichi sun garuu nagaan ta'uu qaba. Mariidhaan ta'uu qaba. Yaadaan ta'uu qaba. Isa achi taanaan akkuma kanaan dura sana badaa waan deemu aadaa keenya balleessuu akka hin dandeenye waliin taanee nagaa biyya kanaa eegsisuu akka dandeenyu mariin akkasii kun baay'ee murteessaadha. Namoota muuxannoo baay'ee qaban kun gidduu jiru mariin guutuu gara kaabaas deemuu qaba. Warra kaan wajjin mari'annee biyya kana akkamitti waliin taanee karaa nagaa ta'e waan nuuf tolu argachaa kan kaanis osoo hin saamin walqixxummaa keenya bilisummaa keenya eeggannee waliin jiraachuu akka dandeenyu mariin akkanaa kun babal'achuu qaba. Obbo Abarraanis foorumii akkasii uumuudhaan jaarmiyaalee siyaasaa walitti fiddee tokkummaa biyyaa, tokkummaa Oromoo, tokkummaa sabaaf sablammii eeguudhaaf hojiin akkasii kun footuuf gaariidha. Galatooma gama keenya waan nurraa eegamuun nagaaf tokkummaaf hojjechuuf qophaa'aa ta'uu keenya ibsuun barbaada. Ulfaadha. Galatooma jennaa muummicha ministeeraa gaggeessinee warri kun asitti hafna. Warri miidiyaa socho'uu haala muummicha ministeeraa